بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا دعوتوتا كينا هرّا إمامك كينا جنجرة إمام مسجد توحيد إسلامك سنتر كوتا منيسوتا مقالة قدتي منيسوتا سين بول بأمريكا إساني وجي ناس جرة marii tokko tokko taasisuuf deemnaa gaafillee jechuun dandeenyu kana akkuma eebbaatii fi gorsa irraa fudhachuuf deemna. Hojii jama'aa muhaajir wal ansaar adeemsisuu irratti akkaataa itti guddisuu dandeenyu gorsaa fi eebbaa fi marii isaanii wajjin godhuuf deema. Anaa dhufuu galatoomaa na heeyyamtanii carraa kana naa kennuu keessaniif. ما شاء الله بارك الله فيك أتلين وامتي بكاسي وامني كوتامي دفني أجاسيني كمنتي دفتي ديما كان أغرتي يادي وانا واساتي بجيش أغرتي وجي توكو توكو أغرتي كوبا قبنسني مجرى سيارقامو كيتيف غلطو مسينجين بارك الله فيك يا شيخنا قبصو إسلاما كيستي قودة قد دافرتني جرتني hawaasa keenya waliin qabuu keessatti qooda guddaa nama fudhatee isini amma dura guyyaa tokko gizee hiriira baanee kaapitaala kanatti nama waliin qabnee hiriira qabsoo islaam Itoophiyaa yeroo gaggeessinu sani jecha tokko kayyattantu jira jecha sani yaadadha jechi sun I have a dream jettanii achirra dubbatanii turtan akka Martin Luther King jecha san mee wanni jettan suni bakka geettee jirti itti yaadu jirtamoo akkam waan sanirraa jalqabuu dandeenya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لما بعد قبجمتوتا لقيف فتوتا المهاجر والأنصار أكسو مغرتي هردفتوني بكا مرتو وقود خيري تفربي الله فايسين كاي بكا جيتني السلام نكي نسين هذا كبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسنين جنر ديبني gaafiin ka qabsoo dhugaa gartee ifaajee ummata kanaa ummanni nu durallee warri ifaajee baay'ee jira nu ittuma dhufne malee waan ifaajee akkasuma lafaan kaafne achi keessatti akkuma teettee gaafa ummanni keenya ulamaa'iin keenya mana hidhaatitti gidiramu san isnoo keessa dhaabataa iyyaa gartee fooqii faranjii kana jalaa bakkeen nu dhaqin hin jirtu waan hin godhin hin jirtu gaafsanii diriimiin keenya gartee warri qabsaa'u yeroo cufayyuu ummata taarika yoo laaltee namni qabsoo kana oofu qabsoon kun akka inni barbaadetti hin deemuu fi fuuchara waan qabuuf kaayoon isaa sun bakka ga'u hawwii guddaa waan qabuuf namni cuftuu takka isa osoo inni jiru bakki sun wanni sun bakka geetti takka ammoo ummata isa duubaan dhufutu bakka hin gaya kanaaf inni gaafsan agartee akkuma Martin Luther King jedhetti gaafa adiin namni agartee biyya kana keessatti segregation jechaan namni agartee mana barumsaa keessa bakka takka hin teenne baasa agartee namni gurraachaaf adiin qixa hin yaabbanne bakka takka hin teenne baatruumii nama fanfansaa namaa warri godhu san keessatti guyyaa tokko guyyaa namni kun waliin jiraatee waliin deemee waliin nyaatee waliin baratee kilaasa tokkicha keessatti argamu dhufuun ol waan jedhu abdii qabaataa ture namni sun ammallee by the way yoo laalte nama warra amantii kiristaanaati nama agartee kitaaba Tawraati yookiin kitaaba Injiil kanatti warra hordofu san wajjiinuu akka inni amanu sanitti waatu nu dhufa jecha abdii qabaataa ture namni hoppii qabaataa ture nu warri rabbitti amane ka rabbiin ammoo nama miidhame hin tumsa rabbi jedhe anatu tumsa la'ansurannaki walau ba'da hiin anas sii tumsa eega ati miidhamte eega zaban illee yoo dheerate tumsi kiyya si waliin jira nama rabbi isaan jedhe akkami hoppii dhabna sanirraa ka'uudhaan I have a dream. One day we can have our right. Jecha gaafsan agartee. Cunqursaa ummanni keenya kun cunqursaa jalaa bahee. Cunqursaa ummata kana ummanni keenya cunqursaa jalaa bahee waan ofiin argata waan jedhu yaadaa turre jecha. Sanirraa ka'uun gizeen ulamaa'anii hidhamu nurraa dhaabatuun gizeen ulamaa'anii booyu nurraa dhaabatuun hin dhufa waan jedhu irraa ka'uudhaan dubbisan jedhe. Inshallah ummanni keenya illee waan isin yaadan sanii fi mirgi ummata keenyaatis kabajamee cunqursaan mootummaa sirna kiyyoo gabroonfataa mootummaa Habashaa kun hiddaan buqqa'ee jijjiiramanii argine yaada. Inshallah. Gara sagantaa kennaa yeroo deemnu muhaajir wal ansaar jama'aan muhaajir wal ansaar milkaa'inna bakka yaadni san lee dhaqabuu baannu milkaa'inna itti yaadni san bakka 2-3-4 itti milkooynee jirra.
godina Oromiyaa keessatti Boorana keessatti magaalaa Moyyaleetitti masjiida jalqabame tokko akka sadarkaa xumuramutti irra dalaynee turre. Godina Baalee aanaa Sinaanaa magaalaa Oborraa yookaan ammoo manni magaalaa san magaalaa Alamganaa jedhee beeka. Achirratti masjiida bishaan galchuu waan akkasii dalaynee jirra. Fuulduraaf ammoo yoo rabbi nu fedhe bakka bal'aa waan jiruuf jecha iskuulaa fi mana yaalaa achitti ijaaruu yaada qabna. Arsii Lixaatitti Shaashamannee irrattis piroojeektiin deemu jira. Godinaalee sadiin kana keessatti itti milkoofnee jirra. Itti aansuudhaan godina Harargee aanaa Calanqoo irratti bakka argamnee jirra. Bakka argame san irratti piroojeektii masjiida, mana barumsaa, mana yaalaa waan akkasii dalaguudhaaf yaada qabna. Karoora keenya kan itti aanu kana achirraan jimma jecha akkasii itti fufna inshaallah. Oromiyaa godinaalee Oromiyaa kanaaf biyyattii san keessatti caayaa muhaajiroon isaa kan akkasitti babal'isuudha kaayoon kenna. Bakka akkanniin itti milkoofnee jirra. Inshaallah fuulduraafis akkaataa itti deemnu adeemsa keenya keessatti wanni irraa isin nu gorsitan maali? يا بارك الله فيك ما شاء الله جزاكم الله خيرا وانا كانت اقون خيري كانت اقون هدو قرتينا ما قمتشيسا دور درسني والروتا قرتي خيري كان دابتي خيري كان بقى ربسني لافسه وجه تنجنا خيري كان وجهتشو نما مرا لافتو اكما رسولك ان عليه السلام ليس ابن ماجه كيستي دبتتي ان هذا الخير خزائن ان هذا الخير خزائن خيرين كوني خزائنك أبا بكا قرتي سينك أبا ولهذه الخزائن مفاتيح خيري ما ربين كاي خزائن وما خيري ربك كاي كان يو قل في تجري فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير إنما ربين خيري تنأكبنو أكا إني تاسيسي ربين إذا تاسف نمني قمتشو طوبانكم مكا تكا مكا قرتي شجرة في الجنة يوكين قرتي مكا ملكيتي وأنا كسيتي سنرى كأيتي خير متنا يونمني ربنا ما لا في سينمني سهجتي سنما ملكيتي يتشو رسول نتم عليه السلام طوبى لمن جعل الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر نما ربي هركا سارت خير ما بنجر نما ربي خير هركا سارت قاسي بكيني الآبتي مر خير مد تجر نما أمو شر قاسي بلبلت شر وارقمت شوف دفيا قرتي شوف وان كان وانو إيجاسي دوبا وويل لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر يعني أما اللي نمو مرب بك خير أرقمت شوفا سمي مدآب بك خير أرقمت إني دلقا نساء أكمي خير تن أسيبت ديك أفا والرهجة تجراجي نما ساني إيه بدي إساجي بدي قند آخران لي بدي دنيا لي كنافين خير متنا رب سيني لافسي هجتشون وان قمتشو قدادا بقى رب سيني لافسي جاء والروتا قرتي المهاجر والأنصار نما بينا نما أرقنا وان قوردا كناس واني ملأتا أجر هدو تجرا إن شاء الله وروني قبروني ربي وري قرتي وان كانت أماني إيقاسي من وراء الهجاب الرا وصو جاني اللين أرقين وصو تكاونا مديمون فأيون أرقين eenyu namni duubaan baagiraawundii waan kanaa eenyutu gartee liid godha kan jedhin of kenne wanni tun gaafa galtu qabdi yoo nyaatellee ani rabbiif kenne jecha ofitti amanee godhee waan san mul'ise jazaa isaanii rabbiin jannataan haa kafalu kanaafuu waan jabaa hojjeta artanii waan gaarii hojjeta artanii hamile maan deemaa jajjabaadha insha allahu rabbiin nama khayrii hojjetu rabbiin gargaara wafcalu lkhayra la'allakum tuflihuun wafcalu lkhayra la'allakum tuflihuun rabbiin khayrii ma hojjedhaa milkooftanii jedhe waan khayrii ati hojjetteennan irratti milkaa'uun kan ka'e manafne وعدي ربي تكون سبحانه وتعالى كنافين وان إرديم توان غاري يادا سنك أبتانيس كايدك أبتانيس ربي بكانا قوجن آمين قلتهما إن شاء الله سنين اللي قويا وان كان بوري وقا سدير أفن درتي مسيدة كانت اللي بوسي تقبوستني يرو تكالما غرغار سنوف قوتني يرتني كسما مسيدة ورا كولورادو تيس ديكر سنوف قراني تراني مسيدة قرتك ورقورو توفيفني مسيدة كاميني مسيدة بالي كان مسيدة بالي كان قودا كيسا قبنا كيسا الحمد لله الحمد لله مسيدة سنة قرتي جولين أسولي دبني مختار فأوجين قافسي إن مكان سا شجبنا اللي ربي حكينو في إني سقرتي إنجرا عافية ربي حكينو في كسيتي الحمد لله يا سو كان أفو إسنيس كودا كيسا قبل دنجيتشو برباديتي أما مسجد ورا كولورادو تيس قرص بدانو قران وري بلبلا في فودا تقلشي ورا مسجد ورا كولورادو تيس سانس قالتو ما نيسان جيتشو بربادا أديم سكين كان كيسا تقفو أدادات مودتا
garuu fashaliinsi adeemsa tokkummaa ummata keenyaa ka dabre irraa muuxannoo fi mudannoo dabre irraa muuxannoo fudhanneeti akkaataa wal jajjabeessuu dandeenyuun wajjiin tarkaanfii fuulduratti fudhannee hojii kana geggeessuu itti dandeenyu rabbiin nabiin alayhi salaam yadullaahi ma'al jamaa jaaniimi tokkummaa keessa humni jirti yoo tokkummaan jiraatte waa hedduu dalaguun danda'ama yaada jedhu irratti wal qabannee haga ammaa deemu jira jechuudha inshallah fuuldurattis akka qilleensi sun jiddin seenin akkuma amma sheekutiin isin ulamaa'onni eebbiftan kana jamaa kenna rabbiin barakaa itti haa godhu miseensota ciccimoo jira akka karaatti hafne wanni akka milkaa'inatti geennuuf yaada dabalataan nuuf nuuf dabaltan akka nuti fashalli ka isin irratti nu gorsitan maali wanni ani isin gorsu kan irratti tokkoffaa namoonni waa dalagan kun ikhlaasaan waa dalagu أولا الإخلاص أن تكون العمل لوجه الله عز وجل نمر وبرباد متي إنما ما نريد منكم جزاء ولا شكورا رب نموت من إجارتني كان أرى وبرباد نموت قلتك أنا إخلاص واني دور رب أني سنيد وجين كن أكبك جو ربي إخلاصا ولا ربي هاكن لما فا وجيك أنا بكان جو واني سنيد رأيك واني سنقولوا قبدا مسين سوان كناتي في تكاو وقني وان كان ديم والأمانو أمانان جراجو amaanaan yoo jiraatte dhugaa yoo jiraatte wanni dalagaan hin deemneef hin jirtu injiraame gartee waan dalagamu kana gartee ka wal hin dhoysine ka wal jalaan dabsine hayxi jirtu kana jedhame kana yoo gootan dabana kana wanni namni wanna dhuuf haqasantu dhabama transampaas wanni jedhamu kana hin jiru namni gartee waa wali godhu kana qajeelaan hin geessu kun qajeelaan fuudheen geessu eegasi bifa kanaan rakkinni uumama kana iddoo keessanii fageessa tokkummaa keessan eega amaanaa tana eega wayitii amaanaa tana eeydan eegasi hojiin kun uf dura deema malee uf dubatti hin deemu nama isin irraa fuudhee deemaan isin warra bu'uura keettan warri waan kana bu'uura kaa'e biraa tara ka biraatu itti dhufee lixaan jazaan ammoo osoo ajiriin kaan irraa dhidhanne rabbiin nama maraafuu sababa kataba warra gaafa jalqabe man sanna sunnatan hasana fil islaam namni sunnaa gaarii tana karaa kaa'e mana rabbii ijaaruu karaa kaa'e waa sadaqachuu karaa kaa'e bishaan boolla qotee namaa kennu bakka bishaan hin jirre kana godhe innis jiraachuu baatu warri achi boodaan dhufu kun kulliin isaa sababa keessaaf kanaaf tokkummaa keessan cimsa wal amantii keessan cimsa ikhlaasa qabaadha hojiin kun dura deema jeetii yaada wannan isinii dhaamu wallahu aalam ka hagmanatti mul'ate dubbadha baarakallahu fiik galatooma gorsa guddaadha tokkummaa qabaachuun san milkin nama geessa miseensonni keenya USA, Australia, Europa, biyya Arabaa fi biyyoota Afrikaa keessatti argamu. Hojii jamaa muhaajirun ansar qooda guddaa warri irraa fudhate miseensota warra Austraaliyaati. Hangafaan ambaasaadar Aliyaa Ali, Ayyo Jamiila, ambaasaadar Zamzam Manza, kophaa isii dachii bittee projektii amma Shaashamanii deemu jiru kana isitu geggeessu jira. itti aansee obboleessa keenya Muktaar ka Baaleetti nu deeggaraa ture. Ammoo waan kana saamni kan keessa mamdami eenyu ka itti dhisinee dhufa. Shamadamiin Abuddigin jechuun bareeda guddaa jechaa. Itti dhisinee dhufa. Akkasumas legalize godhuudhaan projektiin kun akka seera qabeessa akka ta'u irra nu gargaare obboleessa keenya Ismaa'il Abbaa Garoo fa'a. Sheekh Kamal nu cinaa dhaabbatanii nu gargaaranii aadde Kulsuuma Gishee Biraazil Aariif peeparworkii irratti aadde Ekraam jedhanii Kaalifoorniyaa jirtu aadde Faatimaa Naga'oo Teenna Kolooraadoo hin beeytanii Zeenabaa Shaashoo Ruup irraa ammoo Dr. Yusuf Nuuree Artist Hamdiyaa Alii abbaa warraa ishee Sufiyaan wajjiin Saawud Arabiyaa irraa Dr. Muhammad Taaj aadde Surayyaa fi Kimiyaa Shamsaddiin Oromiyaa keessatti Sheekh Muhammad Amin Hassan kaisin bantan. Sheekh Abdusalaam Kadir. Mashaallah. Fi Injiinar Yaasin Hassan. Warri maqaa isaaniif dhahe kunniin warra akka Koreetti hojii kana fudhatanii onnerraa warra dalaganii. Mashaallah. Ammaas ulamaa'ii hedduu jira ka akka Sheekh Bakrii fa'a Kaalifoorniyaa kana jiranii haadha warraa isaanii wajjin haadha Hassan wa Hussein ilmaan lakkuu qabanii. Natti mashaallah. Ammaas Sheekh Fu'aad Sheekh Yahyaa Siyaatil kana jiranii
أم فؤاد يا فؤاد حمزة فؤاد حمزة سيف الإسلام سيف الإسلام يا miseensa akkanaati jira warroota ulamaa'ii obboleettiiwwan obboleeyyan hojii kana nu wajjin geggeessu jiran jechuudha warri maqaa isaanii maqaa kennan dheenaa warra jedhu warroonni kun akka koreetitti hojii fuudhanii biyyoota adda addaa irraa warra hojii kana geggeessaa jiran ummata kanniin akka du'aa gootaniif illee barbaada ammaas miseensota akka isaanii kanallee akkaataa itti horachuu dandeenyuun irra deebitanii akka na gorsitan barbaada. Ajaa'iba rabbiiti. Duuba wanni jennu maasha Allah namoota isinuu laaltaniiti nama qulfii ta'e khayrii tanarratti zanniin teennata akkasitti ilaaltu ummanni kunniin irra guddaa isaanii warra hin beeku nama hagoo namni maqaa ati dhoofte kana keessaa namni ani hin beeyne keessattuu yoo namoota dubartii namoota warra Austraaliyaa jiran kana yoo ta'e malee irra guddaa namas keessa jiru nama hin beeku namoota ijoo ta'an namoota tattaaffii diinii kanarratti godhuuf hamilee qaban walitti qabattanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra walitti qabdan kana kaas jiru kanallee rabbi umrii isaaniitii fi eegas yaada isaaniitii fi qabeenya isaanii keessa barakaa kaa'ee imaan isaanii keessa barakaa kaa'ee warra isaan fakkaatu rabbi haa heddummeessu jedhee du'aa isinii kan warra kana fakkaatu warra khayrii irratti hojjetu khayriin tuni bakka kana qofaa miti ummanni kun bakka adda addaatitti hojjetaa jiran bakka gartee khayrii adda addaa irratti argamaa jiran sifa warra rabbi amaneetu akkana qaayidaa warra rabbi amanee rasuulli alayhi salaam abbaa bakrii gaafate asiin dura gaaf tokko eenyu namni isinirraa man asbaha minkumul yawma saa'imaa jee gaafate eenyu namni sooma qabonnaan an abbaa bakrii jee man asbaha minkumul yawma man aada minkumul yawma mariidan namni dhibamaa gaafate eenyu ana jira namni nama du'e gaggesse eenyu ana jira namni nama agartee beelaa nyaachise eenyu ana kulli khayrii keessaa qooda qaba namni rabbi amane khayrii mara keessa namoonni ati maqaa dhooftu tun asitti as maqaa dhooftaami masjida biraas yoo dhaqne jarma jira khayrii biraa keessa yoo waamne jara jira ummanni kunniin agartee bakka maratti argaman khayrii mara keessa jiran jecha kanaafu rabbi khayrii tan isinii laaffise ilaa haga gaafa rabbi wal geettanitti khayrii tan irraa rabbiin isinii dhaabinii du'aa isaanii kadhadha ejji keessan harki keessan afaan keessan khayrii tana dalagurra uf duuba akkan deebine jechuunin barbaada ammallee ummanni baay'ee qabna ummanni keenya ummata agartee rabbi duroomse waan cufaanu ulama rabbi kenneefii duroomse hayyoota rabbi kenneefii duroomse duniyaas nama qabu rabbi hedduu qaba ammallee ittuma deebi'a nama hafellee laala atuma asirratti dabalaa isiniin jedha wanni gartee akkatan itti hortan kanu akkuma duraan jara kana qabdanitti sistamu kalee jara kanniin jara guddaa namni qabatee yoo jedhe waan barbaadetti hin gahuu danda'u harkaa qabdanii eegasii duuba kam akkasii kaafe sanniin illee barbaadaati miseensa warra kanaa godha hojii kanas agartee hojii mul'ataa hojii namni agartee argee nalagaan tun deemaarti jedhu taasifamee hojii namni argitee namoonni waan kanaan deeman ebelu akka amma nutti himtan kanatti namoonni namoota kanatu waan kana duubaan jira namoota kana waan kanaan deema yoo jedhan namni duraan shakkii qabullee garaa isaa keessaa shakkitu baha jecha qulqullaahee waan kana qajeelaan waan dandeettii isaa birrii takkallee yoo rabbiif jecha ka kennu taate akkasiif beeka jecha dhugaa isin agartee khayrii tana dhoysitanii haga ta'e takka hojjeta artan eenyu oofaan beekanii oofisni isaa eessaa namni hin beeku ta'uu mala amma immoo ita waan akkanaa beekan Austraaliyaa keessa namoota kana jira waan khayrii kana irratti dubbatu garan Yuroopi keessa warra akkas yoo jedhame USK warra akkanaa yoo jedhame hedduu hamilee namaa godha akkasumatti itti fufaa isiniin jedha baarakallahu fiik galatooma hojii kana hunda yeroo hojjetamu akkuma isin jettanii hojii deema malee eenyu oofa namni quban qabu beektanii waan kana hunda yeroo dalaydamni maaliif nutti himina warra jedhu jira warra akkas jedhu sanniin isin himne kootaati qoodarraa fudhadhaa isiniin jenna dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaanna ammaas namoonni deeggarsa godhuu barbaadan as warri USA keessa jiraniif dhaamsi an dabarsuu barbaadu karaa lakkoofsa 952-474-1262 dhaan karaa kaashaapiitiin akkaawuntii muhaajiru ansaaritti deeggarsa godhuu hin danda'anii sanirratti akka jajjabeessitan barbaada. Baarakallahu fiik. Ammas agartee akkuma amma jenne kanatti dhuga namni waan kana websaayitiin agartee waan kana websaayitiin waan kana ibsu wanta hojjetame kan agartee mul'isu yoo jiraate asumaan agartee akka yoo qabaatanillee alhamdulillah website irra dalagu jirra ammoo Facebook page qabna Facebook page website waan isin dalaydan kun YouTube irra jira waan dalayn hundi achirra arguu danda'anii ammoo warri accounti qabna namoota itti gaafatamu itti jira so lakkoofsa kanarratti namni shopping warri Ameerikaa jiru akkasi gargaaruu danda'a accounti biyya keessaatti akkasumatti seera qabeessa jiru jira sanatti deeggaruu danda'ani خلاص kanuma kana beeksisu amma
Dubbimmaan kunuu amma zamanni hadhaa zamana namni sooshaal miidiyaa kanaan waan duniyaa tana walitti ganda tokkotti deebisee akka gartee qariyaa takkaatitti ilaalaa jiru waan ta'eef wanni hojjetamu guyyaatti argitee dhufee bakka kana ga'uu danda'a. Karaa mass miidiyaa keessaniitiinis miidiyaa yuutuubii irrallee karaa biraatiin karaa namni bira ga'uu danda'uun yuutuubii kanas namni martii fe'atee laalachuu danda'uu dhabuuf mala warra intarneetiin qajeelaan dalaguuf malee yuutuubiin keessattuu biyyoota Afrikaa keessatti baay'ee dadhaba. Namni banatee ilaaluu hin danda'u akkasumara. Yuutuubiin bakkoota naannoo intarneetii irratti argaman intarneetii gayaa qaban irratti fayyadamu. Biyya keenya sanfaattiin yuutuubii isaa feesbuukii nu laallachuun hin jabaata. Kanaaf waan namni argachuu ni danda'u. Waan ergaan daftee nama bira ga'uu ni danda'u irratti fokas godhaa. Yuutuubiilleen haa ima jiraatu. Yuutuubiin jiraachuun waan kana agartee yeroo dheeraaf seef godhee tiisaa waan deemu kan achi keessatti qabachuu gargaara. Gama biraatiin ammoo gama biraatiin feesbuukiinis agartee paabliikii addunyaa irratti waliin gayaa. Wantoota kanneen fayyadamtanii waan beekamaa peejii agartee achirratti sagantaan guyyaarraa dabru maal fakkaata wanni as keessa deemu maal fakkaata waan jedhu namni itti deebi'ee ilaaluu danda'u irratti hojjedhaa. Baarakallahu fiikum isiniin jennee akkasumatti. Pilaatfoormii hedduun ni jira amma fakkeenyaaf warra waan akka WhatsAppiitiin waan akka Telegiraamaa waan akkanaa kanniiniin ka zamana dheeraaf irratti dalagaa turre pilaatfoormii kanneen keessa jira. So sanillee ibsanii goona viidiyoo kanarratti jalatti ni barreessina inshaallah. Gama sagantaa keenyaatiin gara ammoo akka nama ummata isaatiif hawaasa isaatiif dhimmamu tokkotti obboleeyyan keenya ijoollee biyya Saudi Arabiyaa keessatti miidhama gurguddaa irra gahaa jira. Namni abbaa kanaa jedhuun hin jiru achitti gaagaamni guddaan irra ga'u jira. Ijoollee tana akkamitti gargaaruu danda'ama wanni isin dhaamsisin dabarsuu barbaadan maali? Wallahi dubbiin tun dubbii jabdu dubbii asiin durallee anillee akka nama tokkootitti na yaachiftee ijoolleen nam tokko achiinatti bilbilee gaafa tokko ummata hidhaa jiru kan akkaataa isaan natti haasa'ee shaak ta'e gartee coraan kiyyan irratti gartee qabbanaa'e waan inni himu namni keessa makiinaa fa'a keessatti hidhamuu baatii hedduuf ka huccuun jijjiiran ka maal hin taane ho'asan keessatti ka mukayyafa hin qabne even karaa hawwataa fa'a ijoollee dubartii tana fa'a yookaan hidhan taate miidhaan adda addaa isaan irra gahuun waan isaanii barbaachisu argatuu dhabuun dubartiin aadaa qabdii rakkoo adda addaa hagamtu isaan mudata ka jedhu natti haasa'ee waan coraan nama jibbisiisu dhageenye amma waan tokko ka argaa jiru dubartoonni fa'a akka galan gara biyyaatti akka galan kun dubbiin kun dhugamu sobaa addaan hin baafanne inni argaa footoo takka ka mul'isan yoo wanni sun jiraate alhamdulillah jennee warra hafe kanallee rabbi nu haa baasu wanni nu dhaamnu rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata keenya olii gadi facaasee kaan qurxummii nyaattee zabana dheeraa kaan barahaa gartee adda addaa keessatti du'ee waggaa meeqa boonnee rabbiillee kadhannee yaa rabbi ummata kana rakkoo tan irraa baasi jennee ammallee rakkoon tun bakka silaa barbaadamtu hin geenne rabbi ummata keenya rakkoo keessaa haa baasu jennee du'aa'ii kadhannaa. Ammallee rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan ijoollee hidhaa jirtu sana rabbi nu haa baasu warra hidhame kana agartee rabbiin baasee biyyatti galchee nagahaan biyya ofiitti jiruu isaanii biyyuu nagaha jiruu eegasii jijjiiramtuu isaanii taatu jiruu milkii tadiiniif duniyaanillee itti milkaan rabbi isaanii haa godhu jennee du'aa'ii kadhannaa. Ammoo namni agartee rabbi sagalee sii kennee waa godhuu dandeettu waan dandeettu godhi karaa gargaarsa maallaqaa jiraannaan karaan itti gargaaran jiraannaan ijoollee tan akkasiin gargaaramtu taasisuu karaa gartee sagalee ta'anii fi karaa sagalee ta'anii iyyaniif namatti himaniif jiraannaan bifa saniin agartee namatti iyyanii akka agartee ummanni kun gargaarsa argatu taasisu namuu waan danda'uun ijoollee tana bira dhaabachuun waamsa rabbooma waamsa agartee banii aadam insaaniyyummaa humanity ka jennuun san qabaatutu nurraa barbaachisa. Kana godhuun nurra haa jiraatu haga dandeenyeen du'aa isaanii godhuu fi gara dandeenyeen nama dhimmi isaa ilaalutti iyyu irra guddaa rabbitti iyyu namni namatti iyyinee qaatamaa dhaga'uu dadhabe gurra namaa nama hedduu iyyine rabbitti lallabutu ummanni oromoo waggaa hedduu iyyee ta'e gasii homaa dadhabanii masjida deebisan dubbii isaanii masjida deebifnaan yaa rabbi jennee masjidatti eegasii itti kaafate innee du'aayii kadhannee rabbiin subhaanahu wa ta'ala faraja fide haga yerootti. Ammallee wanni faraja nuufitu rabbitti iyyachuu zulmii walii dhiisu wal waanyuu dhiisu wal kijibuu dhiisu wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum musiibaan hidhaa musiibaan tumaa musiibaan agartee kulliin ta dhufte tun sababa rakkoo harki banii aadam dalaydeen dhufte kun cufti ijoolleen biyya suudii jiranillee hedduu isaaniitis miidhaa adda adda jira wal miidhuun ni jira wal agartee namni waan adda addaa walirra dalaguun ni jira
kuniifillee rabbi gizee garii balaa yoo buute kan nagaa haatiif kan nagaa hin qabnillee walitti fuuti kunis ni jira kanarraa toobatee ummanni eegasii ka biyya jirullee ka bakka fedhe iyyuu jiru ka as jirullee wama zulmii jedhamterraa yoo qulqulloofne yoo zulmii namaa dhiifne yoo wal jibbaa dhiifne yoo wal waanyoo dhiifne yoo wal kijibuu dhiifne rabbi rahmatan nu godha maadaama namni akkana wal waanyu wal tokkomuun kijibaas ama namaas taa'ee biyyatti nama tokkomu jira bara dalagaan tiyya nama jaasuusa godhu nama jedhee akka an beeku maan abaare ummata kana lakki rabbuu abaare maal goona abaara walaa tu'inu alayhi shayxaana jedhe rasuulli agartee namicha kan kamrii dhugeetiniin dhufee rabbi si haa balleessu jennaan dhiisaa shayxaana irratti hin gargaarinaa jedha rasuulli duraan nama abaarrillee beeta abaarti seen kun illee namarrallee bu'ee jira amma du'aa ima goonaaf rabbiin isaan haa qajeelchu qalbiin banii aadam harka rabbii jirti qajeelchee gara khayriitti rabbi isaan haa qajeelchu jennee du'aa yoo kadhaniif rahmata gooniif irra gaarii takka yoo didanillee rabbi maslaa ofii itti halaalu nurra argite kana malee ummanni kun ummata keenya cunqursaa irratti deeggaru jiranii ummanni zulmii irratti deeggaru jiran amma bar waan ta'etu ofii wal zollomu jirra haga zulmiin tun dhaabattutti wa in uttum udnaa jedhe rabbiin warra banii israa'el dubbatee yoo isin cinqaa kaleessaa sanitti rakkoo kaleessaa sanitti deebitan isinit deebifna cinqaa keessan jedhee rabbi irraa dubbate wa in uttum udnaa yoo isin bakka sanitti deebitan isinit deebina dheen cinqaan waan duuba ummanni kaleessa rakkoo keessa ture rakkoo san keessaa as bahee xiqqoo hafuura baafatee ni'maa kana rabbiin shakkaruu dhiisee waan keessa ta'e san dagatee waan biraatitti seene achiin booda rabbi fuudhee rakkoo moo kaleessaa sanitti isaan deebise mallee hakas sunnaan rabbi akkan laa tabdiila lisunnati walan tajida lisunnati illaahi tabdiila argitu jee rabbi gartee sunnaan rabbi akkana deemti kanuma wal qabsiisee isin sheekonni keenya yeroo isin quuqama sabaatiif jettanii quuqamtanii ummanni keenya akkana jettanii dhimma hawaasa keenyaa irraa dubbattan warroonni sheekotiin sheeka siyaasaa ta'e jedhanii akka sheekonni keenya dhimma hawaasa keenyaa irraa hin dubbanne warra isinirraa haasa'u jira ummata kanniiniif dhaamsa akkam dhaamtaniif awwalan rabbi isaan haa qajeelchu wannan dhaamuuf rabbi hidaayaan ta rabbiiti rabbi isaan haa qajeelchu ammoo rakkoon jirtu rakkoon mul'attu yoo amma osoo amanu siyaasaa warra waan isaan jaalatan san osoo nu jenne namni nu malee hin jiru yoo waan inni jaalatu an jedhe sunillee anuma jajjata yoo waan kun jibbu ani waan kanaa dubbadhe kunillee anuma balaaleffata duniyaan akkasi ammoo yoo ati ilaalte amma rakkoon ummatuma keenya kana yooma namni keenya ka sheeka oromoo kun waa dubbate rakkoon isaa guddatti malee ka biraa bahee namni biraa qeesiin baatee lallabdee qawwee hidhadhaa biyyaan jedhaarti deematti qawwee keessan hidhadhaati ufiyyuu hidhatanii deeman hidhadhaa gabbaa hidhadhaa namni ijoolleen agartee maal jedhanii warra ortodoksii biyya keenya kana toohidoo maali tawaahidoo maali ka jedhan kun qeerroon isaanii hidhachuu qabdan jedhanii qeesiin isaanii itti dubbata yeroo baay'ee osoo nu taate qiyaamaan buutee fannifamtee guyyaa gaafsanii bakka nu fannisan ammoo nu kana ka godhe ambasanii miti kennumatu akka qottoon jette san dabama kennan nu fixe jetteedhaan qottoon jallaa kennan nu fixe jetteedhaan osoo inni jallatee akkana bahee qottoo itti diranii nuun cabsuu baatanii silaa waan muyni qajeelaan osoo laate qottoo waan itti godhan hin qaban dabaan akkana ta'ee bahee jennaan qottoo itti godhanii eegasii ummata kanaan ciran kanaafiin ummatuma kennatu waan akkasii jedha malee yoo ati ilaalte amantii qabaatuun zulmii hawaasaatti naman dhiiftu amantii qabaatuun ummanni akka reef jennee ka akka Dr. Martin Luther King ka dubbannu kun ka hadha waa'ee isaa dubbatan kun ummata amantii isaanii qaban ka saba isaaniitiif rakkoo saba isaanii dubbataa turan saba miidhame tokkoof dubbachuun saba cunqurfame tokkoof dubbachuun miidhaa irraa dubbachuun diiniin keenya kan nu qabnu sababni inni dhufeefu miidhaa namaa kan irraa jalaa nama baasu kayummaan isaatu namni kun fedhii damii rabbii kenneef hurriyaa rabbii kenneef bilisa rabbiin isa uume gabra nama akka ta'uufi miti akka isa qofaaf rabbi qofaaf gabra ta'uu rabbi uume malee nama akka gabroomtuu miti aydiyaan kee hidhamee mataan kee hidhamee qabeenyi kee hidhamee ati hidhamtee wama mara keessattuu akka ati jiraatte qabeenya qabdullee horattee yaada qabdullee express gootee jiruu tantee tana ooftee jiruu namni jiraatu jiraatte akka jiraattu rabbi duniyaa tana keessa nu uume kanaaf nu warra akkas jedhullee homaa agartee yoo ati waa dubbatte gizee fedhan shanee siin jedhanii gizee fedhan girrisaa siin jedhanii gizee fedhanii juntaa siin jedhanii gizee fedhan wanni maqaan amma baay'ee ani kaleessa khutbaa tiyata kaleessa godhe keessatti jum'aa kaleessa suurat al-hujuraatiin khutbaa godhu jira zamana kana suurat al-hujuraat awwalarraa kaafne adaba ummanni islaamaa qabaatu qabu rabbii waliin nabiyyii waliin hedduu isaaniititti
كان مرة رادمني كليسا خطبان تيتا كليسا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب كجد جتشوتا كان غورسا كليسا مقا ولتنباسنا ولتجورا إشنان ولتفتنا eegas agartee ammootuyyuu waliin eeybessina waan abbaan hin qabneen iyyaa waan abbaan walaa tanaabazu bil alqaab alqaaba jechuun maqaa sii kennanii maqaa kan sin fakkaane si kennanii isaan si arrabsuu jecha isaan si eeybessuu jecha tan irraa dhoorgamaa jennee bifa saniin agartee hawaasa keenya gorsaa jirra maqaa walitti hin baasinaa jennee maqaa walitti baasuu keessa girrisaan isa tokko girrisaan inni nama kan arrabsu maqaa miti ani ka dubbadhu keessattuu warri rabbi amantan hin kasaanina akhiraa teessan jedhe namni laa ilaaha illallah afaan keetii baatu girrisaan afaan keetiin bahin jedhee irraa dhoorgeedhaan hin dubbatin jedhee dhiisi jedhee maa jennaan dhiisi rabbuma dhiisi amrii kana maaliif yoo ati nama kanaan girrisaatu kana maqaa itti baaftu maqaan taane ka inni hin qabne irra kaa'u jirtu rabbiin maal si godha booddee tante ilaalladhu jenneen namarra laalaa jiiraa jenneen warri kaleessa nama dhi'ee hunda maratti nama galchee gara nama of akka kunoo gartee inni nu hunda mara gale argaa jiran ka har'a namatti akkana jedhu kun illee boru rabbi waan si godhu hin beektu xiqquma rabbi sodaadhu jenneen bani aadam eega taate namni ka ammoo waan takka jira beekta rabbii wayita ija nama qabe wayita gurra nama qabe waan ati amma deemu kanan argitu an silaa biyya teenya san keessatti namni Tigree wayyaanee san ta'isiin nama mara quxurii nama mara control goote hatta yoo hasaasallee nu dhagaa naga jedha haga nama shanii nama ijaaranii namni shanii yoo ati namni sadee jiraate afurii jiraate shanaffaan namni biraa ka isaan dalagu si keessa jirutti rabbi ganda san kullii diigee ganda baqataa rabbi godhe ganda ummanni keenya waggaa 27 hiriira deeme hiriira irraa iyyu ganda isaanii hiriira rabbi godhe san biraa iyyuu miti eegasi ganda kaleessa qusuura fooqii keessa jiraatan ganda qubuuraa rabbiin isaan godhe ganda qabrii rabbitti isaadha tole rabbiin kana dalagi ka bidhaan dalagu yoo ati miidhaa namuma nagayaa ka karaa deemu kun asiin shane kun asiin maali kun asiin girrisa kun asiin egisi maaliyyo jettee maqaa kana waliin baasee ummanni kun gadoo ka waliin bahu taate eessaan rahmanni rabbii isaanii argama kanaafuu haga kana dhiisanitti ummata kanaa hin tartu waan jedhu qabaan amma keessee girii masjidni gubate maali ta'e kana jedhanii nuti masjida maan dubbannu an masjida sosaanuu gubatanii dubbadhu leen gizee garii yoo tan Addis Ababatti masjida warri dadhabnee iyyuu kanniini kan nuti gartee diina nuti ta'e ummata keenya akka inni cabuu barbaadu iyyuu kanniini nama abbaa fedha yoo guban masjidni duraa gubate dheelleen dubbadhu maali jennaan masjida miruu isaaniitu haa guba yoo akkasi gubatanii lafa ol ka'aniiti waan kana malu namnummaan rakkoo tana nuuf fidee warra sani warri kaleessa nu asii qisnoo keessa dhaabataanii baan gizee namni keenya alamni hagana dhumu gizee namni keenya gartee sheekotii ta'e nanneen akkasitti waan nun ta'in hin jirtu horii nurraa guurtanii 40 50 biyyatti ergaan turreessin gaafa sheekotiin hidhamte warra gartee fala barbaan har'a wayita namni keenya hidhamee hayyuun keenya hidhamee namni marti hidhatti saabatee akkana jiru kan nama tokkocha gabbayee waan san dubbatu argitee jirta kanaafuu abbaan fedhe haa gubatu je maziin fedhe haa gubatu oromoon ni jaalatti hubate aartaniillee akkas hin jedhin aare akka malee aare wallahi billahi nadhagame immoo shiraan ta'e am sorry guys okay waan akka nan qabu yaa waan mana majisiisa maaliif yeroo fakkeenyaaf jawaanii fa'aa wajjiin haa waan kana yeroo jarri sheekotiin ta'e koreen fala barbaaduun islaama Itoophiyaa hidhamaa turan buleeskeenya jawaar fa'aa wajjiin waraqaa state departmentii barreessuu imbaasiif geessuu hiriira hojii taasisuu waan san dalagaa turre har'a inni mana hidhaa jira namni sagalee isaa fi warra sabaaf jecha hidhamanii warra cunqursaan adda addaati mana hidhaa keessa jiran namni abbaa kanaa jedhee dubbatuuf hin jiru sabaasanii fi isin aarsee waan akkanaa isin jechisiisu hin mala kanaaf inni aaree dhugama yaanni maa irratti isin gaafachuu fedha warra mana hidhaa keessa jiruufillee warra ummata keenya akka cunqursaa jalaallee rabbi baasu du'aa akka gootaniif barbaada gaafin raamaa'ii kiyya rool moodeelii isin rool moodeelii barattoota keessaniiti nama isin hordofu jira akka shee Abdurrahim san ta'uu barbaada warra jedhu jira nama jabaa miti haafiza isin imaama nama PhD fudhataa jiru nama Oromooti nama namoota isin rool moodeelii isin akka shee Abdurrahim nama ta'uu barbaadu jira nama sabaaf quuqamee sabaaf dubbatu jechuudha so nama isin fooloo godhu jira isin ammoo akkuma wanni akkasii jiru rool moodeeliin keessan eenyu أولا أني جزاكم الله خيرا ظنين كيس أجرتي نتطلو وانجودا كجي نمتكو جرتي اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما لا يعلمون جيد وأي كذا نمتكو وأي سادو بنان
rool agartee moodeelitti na laaluun anaa miti namni akka kiyya ta'u osoo hin taane namni hawwii qabdan nuu ol akka taatan barbaanna warri wayyoo qabdan nuu ol dandeettiin nuu ol waa cufaan nuu ol akka taatan barbaanna warri agartee nu hordofu jirtan hawwiin teenya guddoon akka isin nu caaltan barbaanna nama haafizul qur'aanii caala tiiwonni jedhani jira isukee inshallah rabbiin nu hasattaru rabbiin isinin badhaase baarakallahu fiik ammoo ani rood modeelin kiyya ka'an jala deemu yoo humni na hanqiftee fi yoo dalagaan na hanqifte malee ana namni ani jala deemu modeelin kiyya nabi muhammad alayhi salatu wassalam haga tarkaanfii takkaadhi waan danda'een waan godhuu qabuun namni ani itti hidhamee jala deemu wayti an dubbadhu iyyuu wayti an waa'ee rasuula keenyaa dubbadhu bar rasuula keennatu qaa'idaa biyyaan jedha baran why you are namni maaliif agartee waa'ee wannoo dubbattan akkana nama nu itti hidhamnee deemnutu abbaa biyyaati nama nu agartee jala deemaa jirrutu nama addunyaa tanaan deeme nama agartee abbaa wama cufaan balbala ganda tijaaraa yoo dhayte hiya huwa taajir nama agartee nigdiillee hojjetu biizinasa nama qabu nama agartee bakka barumsaa yoo dhufe abbaa nama barsiisu nama dirree lolaa yoo dhaqe qaa'ida al-a'maali quwwaati al-musallaha abbaa waraanaa nama ta'e nama majaaluma ati barbaadde keessatti inni model ati barbaadde keessatti argitu namni nabi muhammad kan jala deemnu kun kanaafuu hunda tokkotti uf deebifnee hunda takkaate agartee asiis hin barbaachisu wanni jedhaniif hin jiru jedhee wanni ammoo dhuuf kanaaf qadiyaatana namaa galuu siyaasaan maal godha sheekotiin siyaasaa irraa kan jedhan kun haazaa buhtaanun aziim kun kijiba gudda wanni akkas jedhu hin jiru nu siyaasa miti siyaasa jechuun maal jiruma teen nama miidhina jechuun siyaasa tole nama miidhuu argitee yoo ati agartee nama miidhina teen siyaasa bakka okay nu amma firii akkana jiraachuu qabna nu amantii teenya hordofuu qabna wanni siyaasa maaliif freedom of religion waan jedhantu jira namni freedom ta'ee waan fedhe gabbaruu qaba jennee dubbataa jira kanaaf nu namoonni haqiiqaan diinii isaan galintu waa'ee agartee sheekotiin siyaasarraa maal gooti siyaasaaf sheekotii maaltu walitti fide separate religion and state ka jedhan san waanuma dura agartee umman lafa kaatee warri amantii kun yoo dhufe waa baay'ee irraan dhoorga zulmi irraan dhoorga haqa namaa fudhachuu irraan dhoorga nama miidhuu irraan dhoorga kanaafuu waa'ee warri amantii kun achumatti charchii ofii keessatti yookiin masjidii ofii keessatti waan ofii haa oofatu jedhanii ofirraa achi qaban san fuudhanii as fidanii akkas godhan malee haqiiqatti namni kun amantii amma fakkeenyaaf namni pirezidaantii yoo ta'e fakkeenya anamma osoo pirezidaantii ta'e biyya saniif sooma dhiisa salaata dhiisa zakaa baasuu dhiisa hajjii dhaquu dhiisa tole akkam godharri an pirezidaantii biyyaatiif agartee ani muslim eegatee waan kana hordofaa mire haqa namaa eege warra musliman ta'inis illee warra agartee amantii hin qabne illee cufa isaati ummata kan haqa isaa eege haqa muslimaas eege horadha malee kaa muslima amantii kiyya kana qofaaf warrum amantii kiyyaa kana qofa jabeesse kaayyoo dhiise rabbi nan dhiisu adlii miti ورب سبحانه وتعالى إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يقسطون في أهلهم وما ولوا كرسول لجي ورا ربي برو نور أغرتي كرسي نور ربي تيسو نور ربي إسان را تيسيسو إيغاسي رب رحمن بدتي ورا عدلي دلق ورا حق دلق ربي يرسون وان ماتي وفيتي في وان ربي إسان موسيقى يرسون أمتا لا أدري دلق سنتو أبامي كنافين دبنا مالي ونينو كان دبنو دوبا كانت جرا أمتك إن يا بساتي إن شاء الله دوبا إن شاء الله واني نجنو أما ما غلط كيد أمي لرب وهاباس آمين ورهيد أمي رب وهاباس جولس أدير رب وهاباس إيجاسي مهاجر الأنصاري كان ربي قدسه مهاجر الأنصاري إنكم مركز أغرتي دشيرة بمرت هايجار الله أكبر ورا أغرتي مركز كونو مسجد كي تقول لي جالس نيجي الدليل إن شاء الله كرنا جرا إنجي فمنه إن شاء الله ربي إنه هاجر جارو مسجد كيامت مسجد كربي مسجد جلك أمني كررت أغرتي مسجد سنين تمر من نفكاته إن شاء الله ربنا هاجر جارو مسجدني ورا مهاجر الأنصار ورا غرتي بيجيران كريو كنا غرتي أتري لفاتري سنين لي كوبك أبنا الحمد لله رد لك ما جرا سني سغرتي حفودك نما برانجين ربي سن هاجر جارو جبادا ورا هيد على ربي هباسو بيتين ربنا كاي هاغدو ربنا كاي حافظو وما تقول رب لك هارسو نما ظلم من ربنا هباسو وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالتوما سن اللي دعوتوني كينس nu daawwachuu keessaniif galatooma yaada qabdan viidiyoo kana jalatti dhaamsa keessan komii keessan achi jala barreessuu ni dandeessanii sagantaan keenya guyyaadhaa asirratti xumuramaa sagantaa birootii walitti deemnu nagaan nuuf tura.